alhamdulillah ga rabbi nu faala fisu du'aa nu goda ya bo mana ballo bira geenye inshallah nu fille du'aa goda rabbi sina gargaaru ja du'aa ila nu faana bu'a nuti amma khara mana ballooti yaana inshallah taala da faana teenya bu'a bismillah taala bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kanneen biyya ormaa jirtan ka biyya keessa jirtan hundinuu kanneen amantii adda addaa qabdan bakka jirtanitti salaamanna kiyya isinaa ga'u jecha eegaa eenyu birattiin argama sheekha birattiin argama maaliif akkaan sheekha bira dhufes ni beeytanii waan irra turreechuu waa'ee balloodha waa'een balloo immoo jabduudha kanatti aansee egaa an sheekha isaa gara biraa deemu isaa bakka biraa deemuun akkuma viidiyoo dabarte irratti isin dubbadhee ture itti bilbilee isaa bakka biraa deemu dhaqee qabee jechuu qabeetiin amma achi deemuudha deemna akkuma isa dhufettiin viidiyoo isinii maruudhaaf kaameeraa kaayyadhee viidiyoo tanallee chaanaala sheekhaa irratti maxxansinaa inshaallahu ta'ala takkanaati sheekha hordoftoota salaamtaa gaafadhuutii waan inan si dhufeefis atiis ni beeytaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya jaalatamoo inshallah salaamtaan teenya ta'onni raaqatee bakka jirtanitti isin bira geessu. Alhamdulillah amalle alhamdulillah rabbiin galanne hagau garuu alhamdulillah ja dubbiin balloodha nama dhibdi haa ta'u dawaa amaqawiitti kannee deemi jarri san hedduu miidhamaa jira hedduu rakkoo keessa jiranii dawaa tana geessi hulaa irraa banii akka isaan nyaatallee fudhachuu danda'an godhii jeetiin amaqawiittillee dawaa takka kanneen erginuma fakkaatte garuu dawaan amaqawiidhaa san ati gartee moo arkee barre wanni laalamma nyaata mucaan kanneefillee amma xaaqaallee harkaan qabachuu ni danda'an dheengadda anafaa bakka san dhaqee beekadhu dheengadda xaaqaa sanitti dhiyaachuu hin dandeessu dawaa itti kannite san wanti awwaalliidha jirti manatti akka shir godhanii naanneessa duraan itti dhiyaachuu hin dandeessu. Allahu akbar hayyee amaqawiin gaana duratti waan san baase dawaa san sababa rabbiin godheef jechuudha ammoo nyaatatti kannee akka waan nyaatuma san irrattu allaa waalam waa wallolanii waltumuu mana keessatti sagalee ballootii fi sagalee diinee inumaa hin dhageenye mucaan kaanis sagaleen isaa addumaanuu namaan baatu micciir hulaa hin banneessa isin hula isaan dandeenya wannummaan inni akkatti beekadhu jirjiree fiigaa si dhufee si qabeefuu maali hulaa itti dhiyaachuu dadhabnee hulaa oguun ni qabadha jee ni naqqisa haqqisa ammaanuu amaqawiinoo ha dawaa itti kana dawaa harkaa qabu akkamitti itti dhiyaachuu dadhabe huluma sanuu akka irraa banu yeeti hin dandeessu waa takka itti dhiyaachuu quraana waan akkanaa kana qara'ii waan akkanaa kanaan hulaallee dawaa tanatti akka gartee itti gootee quraanatti qaraatee ol seentu jedhin tiimee ture jabotti qaree barda wanta eegas boodaanuu gartee tanaan hulaa banaadhaa bishaan gartee guutuutti facaasii hulaa guutuu bishaan godhiiti achi booda gartee banaatu jette bishaan san bishaan dawaa qabu ani itti goone amaqawii hojii ittuma uchi deemuu hin dandeessu ulaa gabaabumatti eega harkaan isiitu ixee booda dachiin shirsiin jetti ni qoqqefatta onneen si harkifatti waan ajaa'ibaati waan akkasiiti tanaafiin firraa gaawwuma godhuu dandeenyu hin jirru jarri san dhuma jira itti dhayneetuma suma wajjin furmaata goone jee beekadhu garuu duuba ati bareeda yaanne keeti dubbiin isaanii tunis hedduu nu dhibdeetiin sababa gartee namni biraa qabee naan deemettiin amaqawittuu dawaa san kannee deemi joora san rabbiin siifillee haalaaffisuu atiis gargaarsa rabbiitiin dawaa tanaan akkanatti itti fayyadami deemi jara san akka isaan ulaa irraa banamtee gabbahuu danda'an takka nyaatallee fudhachuu danda'an huluma san irraa banii jeetiin arge eega gartee rabbiin jabeenya isaatiin gaa isallee dandeettii isaatiin hanqa qoonqoo itti kannanii fi naannoo manaatillee hubannoodhaan waan irraa gartee rabbii isaan agarsiise sababa rabbiitiin arkan alhamdulillah namni nyaataan dhumaa jiraachuu isaanii kana hedduu dadhabatee jira jarri bishaan sukkaraatiif sanuu bishaan san fixanii bareegas bishaan sukkaraa sanii fi gartee sukkaruma salaacha keessa dhuubbatanu fixanii bar namni tokko mana keessa guutaa beeki guyyaa lama sadii sukkaracha keessa yeroo dhuubbatee dhuunaan khalaas bar maal goota wallahi nama dhiba amma gaaballoo waan inni jiru hin beekne Allahu akbar sigalee dubbachuu hin danda'u jechuudha bara marakkoon waa takka xaaqaadhaan yaamneeti anaaf ammakkayu eelomu mucaan kaan rootiin afaanii buutee uja
tamam gaa duuba tayyib ammaas ka hajaa fardii namni biraa gartee qabeena naan deemu jiru yaa sheekha tanaatu irra fardi dhugaa irra fardiidha dhugaa ammoo garuu namni telefoonaan qabna godhaniitiin deemu jira gurbaan isaan amma baasittiin quba qaba natti hin dawwalle anis telefoona saayilantii godhanii deemu jira waan laalleen isaa maleedha haa ta'u garuu ammaati rabbii nuuf haa laaffisu rabbi haa laaffisu inshaallahu ta'aalaa ni laaffatti yaa yoo ati dhayite numa laaffatti maaliif jootte wallahi balloon kun wauma baasan sanuu ijateetiin garta balloon kun abbaa miskiinaati abbaa gargaarsa nama hundaati nama hedduu cina dhaabbataa namarraan deeyisu nama wallolullee isa gartee araaraa fi manguddummaadhaaf barbaannu isa ka itti haajamnuus isa abbaan miskiinaati namni gizee rakkatee wallolees taatu isatti wal geeysa isa walimata dubbii isaa hedduu takka nama rabbashaa jirti nullee rabbashaa jirti bargaa qaamumaan achi gahuu dadhabne malee yaadaan takkaatis hin daganne alhamdulillah rabbiin dandeettii ati baran ka dandeessutti eegaan si biraa deemallee telefoonaan akkas godha itti dubbatte garuu gaa wanni takka beekadhu yoon danda'amne dhugaa nuti gaa ammaas namni kun ka sodaatu jiraami dhugaa an eegaan gartee onneen san filikna ittee booda ulaa san ittuchi deemuu dhiisi ijaanuu yoo laalemma akka tokkoon tatta ijumaan ulaa san yoo laalemma laga dirqamneetuma rabbi nuuf haa laaffisu inshaallah gartee jaraa nu eegaa jiru sanittis bilbilleegaa akka nun eeyne ofirraatti himne balloo abbaa miskiinaa abbaa gartee rakkoo fi balloo kana bira dhaabbachuun keenya dirqamatu ta'ee jira atis gaa dirqamteeti isaaf kaatee anaa karaa biraa deemu imaltuu biraa deemu karaa baatee naqabuun keetuu sumarraa gartee addaatteeti torbaan kana guutuu wayi mana gale manuma kiyyattuun galle Allahu akbar yaaboo rabbiin jabaadha maaliin godhu dirqama keenya amma ijoolleedhaan bakka san taa'aadha gurbaan gartee waachi godhe san yoo dhufellee beek inshallah badii lamadaa balleessuu danda'a. Akiid. Midhaan fida. Akiid. Saniifin jaraanillee amma qayyifaanillee hawoo isinillee asiin deemina. An halkanuma edanaa kanaan deeme sheekha dhaqee halkanuma edanaallee ta'u dhufa. Je'eetiin beeki akkasitti biraa fiigee gaayee lafti tun hanga fagoo ni beeyta. Bismillah rabbi nuuf haa laaffisu. Rabbi nuuf haa laaffisu inshaallah ta'ala. Ni yaana ammumaa beekadhu dhaabbachuun. Dirqama. يا نور إبرة تركم التاشيخ بسم الله توكلت على الله ربي نفعل في السودة وتتخنى قاعد بين جباته بلون أبا مسكيناتي أباركو نمهون درعو فرو ربي والله سن اللي دعاء قدا دعاء نفقدا دعاء إلى نقوم كبادا ورقرتي إمال توراف قرتين دوران بداية نور راهل لقا إيجا خرن نقبان دركما قرتي بلو ديسي إسافي ورا أتشخشت اللي نياتا مدما جرو خنابو inshallah taala rabbi haa laaffisu jaa du'aa nu godha nuufillee du'aa godha rabbi isin gargaaru jaa du'aa idhaan nu faana bu'a nuti amma karaa mana ballooti yaana inshallah taala dha faana teenya bu'aa biiznillaahi taala bismillah akkasumatti hogguu mana balloo bira geenyees viidiyoo amma isinii maraa jirru tan irratti kun okaan ilaal deemuu jalqabne yeroo mana balloo bira geenye akka mana balloo bira geenyees isinitti himna bismillah inshallah hatattamaan bira dhayina bismillah isinilleen du'aayii nu godhaadha gaa hangana wanni gartee gurra isin buufneef isinilleen akka imaantanii du'aayii nu gootaniif hordoftoota keenya namni tokko hogguu namatti iyyatu du'aayii barbaada waan biraa takkan barbaadu yaada keessaniin nu bira dhaabbachuu inshallah waan akkasii godha akkana godha sanii rabbi nu haa laaffisu inshallah rabbi maan nu laaffisa du'aayiidhaan nu faana bu'aan kunoo arkaa jirtan gamma inshallah taala rabbiin gartee yaa'u jirra kunooyi inshallah taala gaa rabbiin nu haa gargaaru isinillee du'aayi nu godha rabbi nu haa laaffisu inshallah wallahi biiznillahi taala du'aayi nu faana bu'aa du'aayi nu gargaara inshallah balloo abbaa miskiinaa abbaa nama hundaa rakkataas ballaas waa hunda biratti numa agarraa nama hunda biratti gargaarsa rabbiitiin numa dhaabbata waan danda'uuni akkasi gaari namarraan dheessu balloon namala achiin qabatu namarraan dheessu abadan Allah rabbi nu haa laaffisu inshallah balloon irra dirqama gaa inshallah meera dubbii rabbii subhanallah anaa karaa biraa deemu haafeetii wal qunnamuun والله لا رحمة ربي جبا بر والله جبا والله الحمد لله أرجع أمور تقول إن شاء الله تعالى ربي وجين إن شاء الله برون نمان مقالة تركيس جرات شو دمني شيخ أكو متانو والله أكيد والله سبحان الله نمني خانة كسول قدا
edaa gurbaan nama Suudaanii dhaquu maal dhaquu Fattaala. amma raajee faa nama miidhuu ture Allahu akbar. Allahu akbar. raajeedhaa fi warra Rabbi isa yaa innummaanu rabbi faa beeksisu malee wanni tun faayidaan qabdu wanni shirkii jaamatun faayidaan khasaara wallahi khasaara wallahi qabdu bu'aan qabdu rabbi namni nama shirkiitii hojii jiraatulleen Allahu akbar. nama shirkii saniin tokko Allahu akbar. Meenu majiidana wallahi subhanallah. tokko Alhamdulillah gaa rabbi nuuf haa laaffisu du'aa nu godha yaa boo mana bal'oo bira geenya inshallah. inshallah ta'ala hordoftoota keenya amma mana bal'ootti dhiyaannee jirra waan biraa isin irraa barbaannu du'aa qofa nu godha du'aa qofa isin irraa barbaanna oromooti warreen biyya keessa jirtanis ka biyya ambaa jirtanis xiqqaa fi guddaan keessan hundinuu du'aa nu godhaadha kunolaal amma hulaan isin arku jirtan tun hulaa mana bal'oo ittiin seennu hulaa mana bal'oo ittiin ol seennu inshallah ta'ala achi jirra gaamma makiinaa dhaabne isaanitti ol seenna takkanaati gaa oromooti alhamdulillah nutummaa nu gartee nagayaan deemne mana bal'oo san bira dhufuunu waan bareeda maaliifi nama karaa deemu wanni hedduunis mudachuu danda'a Allah waalam rabbi beeka nuti nagayaan as dhufuunu akka waan gartee furmaanni dhufeetti isinilleen hubadhaa du'aa nu godhaa kunoo hulaa dura dhaabbachuu jirra ammatti ol seennee bal'oo inshallah ta'ala sheekaa wajjin waan achi godhame san gaa balleessine inshallah rabbi haajuu bal'oo gabbaafnaa yoo miidhamanii jiraatanis isaan san fuunee gartee gara mushteefaatti illee ta'u dawaa barbaachisu illee ta'u dawaa rabbiitu nu fayyadin fayyuun isaanii oolamu takkanaati obboleeyyan kiyya hundi keessanuu isinis rabbi isin cinaa haa jiraatu nutillee akkana du'aa nu godha rabbi nu cinaa haa jiraatu du'aa itee isan barbaannaa du'aa nu godha kunoo kaane gabbuu jirra makiinaa keessaa inshallah ta'ala hanga viidiyootti aantu viidiyoo gammachuutti walitti deebinu nagatti oromooti.